soba isaanii hunda amantee fudhattee jiraachuu kana goote qofaadha wayyaanii faana kan jiraattu. Lakkii olaantummaa keenya fudhattan malee hin ta'u jedhanii waraanaa jiru. Akkamitti hayyoota Oromoo kumaatamaan lakkaaman wayyaaniin balleessite sirnoonni darbe balleessan akkamitti hin raffanne. Shaneen bilisummaa wayyaanii irraa argachuuf kontiraata galte. Maal gootee olaantummaa isaanii fudhatte. Abaawo Shaneen gaaf tokko bahee diina ajjeesuu hin dandeenye. Abaawo Shaneen kan biyyatti galee qabsoo uummata Oromootiin. Walloon akka jiruun zarafamaa jira. Oromoon zarafamaa jira. Eenyutu kana gochisaa jira? Shaneetu wajjin taa'ee gochisaa jira. Salphinni kana caalu hin jiru. Akkamitti dhiigni qeerroof qarree 5,000 sun irraa fudhatama. Akkamitti hirmii isaanii nyaannanii. Akkamitti Haacaaluu fa'aa dagan. Maqaa kanaan eenyummaan saba keenyaa akka gadi cabu. Maqaa kana fayyadamtee wayyaaniin kan hojjette. Kana uummanni keenya qabsoo isaatiin ofirraa darbate. Lammata ittiin deebi'u, abadan ittiin deebi'u. Itoophiyaa fi Oromoo faallaa waliif godhanii oofuudhaaf samiidhaa gadi diinonni Itoophiyaa hundumtuu keessaayis alaayis ijaaramanii hojjetaniiru. Abadan wayyaaneen lafa Oromoo irra halkan tokko hin bultu. Diinni Itoophiyaa kun Itoophiyaa irraa yeroo dhumaatiif awwaalamuuf deemaa jira. Humni juntaa TPLF kun diina Itoophiyaa ta'eetu uumamee diina Itoophiyaa ta'ee hojjeteetu amma dhumaatti hojjechaa jira. Humnoota faallaa Itoophiyaa fedhii Itoophiyaa irratti ajandaa qabaniif ergamaa jiraachaa dhufe. Ammas isa ergamaa jira. Guyyaa guyyaadhaan ergamaa kan jiru isa. Faallaa Itoophiyaa irratti hojjechaa dhufe. Humni kun halkanii guyyaa karoorsee dhimmoota istiraatejikaalii Itoophiyaa fayyadamaa ta'an taasisan akka hin jiraanne gochaa diigaa deeme. Kanaaf kan Eertiraa faana nagaadhaan akka hin jiraanne uummata Eertiraa mootummaa Eertiraa faana kan hojjechaa tureef. Uummanni Eertiraa fi uummanni Itoophiyaa tokko seenaa tokko qaba. Akka biyyaatti waliin hojjechuu waliin misoomuu qaba. Gochuu sirra jiraata. Kun akka hin taane godhe biyyoota ollaa keenya hunda faana diinummaa tolche. Maaliif warra kaan deeggaruuf? Warra qaxanaa kanarratti fedhii qabaniif haala mijeessuuf jecha. Pirojektoonni keenya akka dhumne godhe hidha lagaa raamsaa akka du'u kan godhe akkoo wayyaanidha. Itti yaadeen raawwate. Sana kan godheef faayidaa Itoophiyaa miidhuudhaaf. Faayidaa lammiilee ishee miidhuudhaaf. Kan hojjete wayyaanee. Kana godheetu waa hundaanuu faallaa Itoophiyaa hojjechaa dhufe. Warreen faallaa Itoophiyaa faana dhaabbatan hunda faana karaa hundaan hojjechaa as ga'e jechaadha. Kana shanan ilaaluu dandeenya gochaa inni Itoophiyaa irratti hojjete. Wanti qaanessaa maalinni kan hunda godhee waggaa 27 kan hunda raawwate amma moonaa irraa fadhaa. Uummanni keenya kanaan waan madaa'eef aarsaa waan kaffaleef ijaaramee sablammoota kaan faan ta'e kan ofirraa buqqise. Aarsaa cimaa kaffale uummanni Oromoo qabsaa'eet hiree kanan argate. Tuffiinsaa guddaa nama maanni akkuma kun hundi hin taane godheetu fakkeessee deemuu barbaada. Ergamtoota qaxarate. Shanee aktivistoota adda addaa alaa qaxare. Aktivistoonni kanaan dura wayyaaneen adiigamu jedhaa turan amma immoo wayyaaneen gooftaa keenya nurratti deebii jedhanii dubbachaa jiru. Kanaa ol qaaniin hin jiru, salphinni hin jiru. Tuffiidha kun uummata Oromoodhaaf tuffii qaban. Hagam maaloo taateedhaati. Wayyaaneedhaaf xabaqaa taatee kan kaatu akka Oromoo tokkotti. Eenyummaa akkamii yoo qabaatte, sadarkaa kamitti yoo gurguramte, mallaqa hagamii yoo argatte. Wayyaaneedhaaf kan ergamtuuf. Garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Borus hin jiraata, iftaanis hin jiraata. Maaliidhaan, falmiidhaan hiikaa deemu. Akkam ta'eetu Oromoon tokko wayyaaneedhaaf dhaabbata. Akkamitti?
akkamitti humna juntaa kanaaf propagandistii ta'ee miidiyaa irratti xamadamee oola. Akkamitti? Eenyu fayyaduudhaaf? Oromoo kabajuudhaaf? Oromoo fayyaduudhaaf dhugaatti. Kan uummanni keenya hin beeku, qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya hin beeku. Hayyoonni keenya kan hin beekani. Lukni nurraa murame akkamitti irraanfanna? Jaalleewwan nu biraa kufan akkamitti irraanfanna? Warri nu biraa kufan gaara samii irraa gadi nu ilaalan har'a maal nuun jedhu? Yeroo akkanatti humna faashistii kanaaf Oromoo keessa namni dhaabbatu yeroo argamu. Kanaaf ergamuudhaaf humni hiriira galu yeroo argamu. Kana tuffiidha kun. Wayyaaniin uummata Oromoos uummata Itoophiyaa guutuu tuffata. Ana maleedhaan laala. Maal fidduudhaan laala. Namoota isaaf ergaman kanaan uummata madaala. Oromoo ergamtuu Oromoo irratti ergamuudhaaf ergamtoota isaaf bobba'an niin uummata Oromoo guddicha madaaluu barbaada. Ergamtuu Oromoo irratti meeshaa taateen uummata Oromoo madaaluu barbaada. Sanaan uummata Oromoo laaluu barbaada. Warra amma alaa qindaanii kana godhan qaanessoota. Salphina. Qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya, jiraataan magaalaa, hayyoonni keenya keessattuu qarreen keenya immoo hin beeka. Wayyaaniin maal akka isaaf hin beeka. Akkamitti sirna kana akka fidates hin beeka. Aarsaa akkamii akka kaffales hin beeka. Kanadha wayyaaniin kan waggoottan darbe uummata keenya irratti raawwatte. Isa raawwatte kana immoo irraanfachiisuu barbaadde. Eenyudhaan irraanfachiisuu barbaadde? Ergamtuu nu keessaa baateen immoo irraanfachiisuu barbaadde. Hin irraanfannu. Gonkumayyuu hin irraanfannu. Gonkumayyuu miidhaa nurra gahe badii nurratti raawwatame gonkumayyuu akka Oromootti hin irraanfannu. Abadan hin irraanfannu. Yoo irraanfanne immoo lafeen gootota keenya kufanii nu waraana. Yoo irraanfanne immoo sululaa fi gaarreen magaalota Oromiyaa dhiigni irratti dhangala'isuun nun baatu. Yoo irraanfanne immoo akka dhalootatti deebineen dhaabbanna. Yoo irraanfanne immoo akka sabaatti fedhiiwwanii fi hawwiiwwan keenya milkeeffanna. Wayyaaniin kana barbaadde. Ergamtoonni nu keessaa ba'anii isaaniif ergamaa jiran shanee dabalatee kana barbaadu. Kun hin ta'u, abadan hin ta'u.